Nageenyi Rabbii hunduma keessaniif haa ta'u. Ani maqaan kiyyaa Abbaay Galatuu jedhama. Gaggeessaa waldaa Abinezer Oromoo Evangelikaal Charchii Koloraadooti. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Namoonni as keessa jirtan hundinuu nageenyi Gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu jedha. Sagantaa keenya Baabil Istedii sa'a guyyaa keenyan jijjiirre Monday fi Tuesday sa'a 5:30 haga 6:30 Baabil Istedii qabna. Kanarratti waldaan koottaa isiniin jetti. Qidaamee sa'a 5 haga sa'a 7 akkuma beekametti in kadhanna. Kanaaf achirratti illee koottaa na waliin waaqa kadhannaa jenna. Maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Gara sagantaa isaa deema. Gooftaa maqaan isaa ka eebbifame haa ta'u. Akkuma torbaanadhaa yoo qabattan iddoo torbaanadhaa odoo argitanii wantoota sadiin tokko dubbataa ture. Wantoota sadiin sanii odoon fixin sa'aatii waan deemeef itti dhiisee kanaaf isuma san fidhaa jecha mee bakkee maqanii duraa deebinee dubbifna. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11 akkana jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dubbisa akkana. Guddinni, ulfinni, nageenyis nama waan gaarii hojjete hundumaa hin kennamu. Kunis duraan dursee nama Yahudaatiif akkasuma nama Yahudaa hin ta'iniif hin kennamu. Waaqayyo nama wal hin caalchisu jedha. Guddinni, ulfinni, nageenyi nama waan gaarii hojjetu hundumaaf hin kennama. Yahudaas warra Yahudaa hin ta'inis hundumaafuu hin kennama. Maal jedha? Waaqayyo nama wal hin caalchisu jedhee wantoota sadi asirratti mata dureen torbaanadhaa fudhee isinii qoode maali? Sagalee Waaqayyoo keessaa akkana jedha jechi Waaqayyoon torbaanadhaa fudhe. Namni waan gaarii hojjete maal argataa jedha. Namni waan gaarii hojjete ulfinna argataa, guddina argataa, akkasuma immoo nagaa argata. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Nageenyi kunis, ulfinni kunis, guddinni kunis kan namni namaa kennu miti. Ka hayyoonni namaa kennanii miti. Ka beektonni namaa kennanii miti. Nageenyis, guddinnis, ulfinnis kan Waaqayyo namaa kennu. Kan Waaqayyo yeroo hundumaa saba Waaqayyo namarraa hin mulqamu. Maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Kanaaf ulfinna, guddina, nagaa kana eenyu namaa kenna? Waaqayyotu namaa kenna. Yoo maal goone? Yoo waan gaarii hojjan, nama waan gaarii hojjateef maaltu kennamaaf? Ulfinnatu, guddinatu, nagaatu kennamaaf jedha sagalee Waaqayyo. Achirratti yoo qabattani inni jalqaba waa'ee guddinaa dubbiseera. Irra deebi'uullee barbaadu waa'ee ulfinnaa jalqabee garaacha dhiise. Maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Innaa Yohaannis Wongeel boqonnaa 17:32 irratti akkuma sagalee Waaqayyo akkam jedhee dubbadheera asirratti maal jedhee akkuma jedhe. Akkuma anaaf jedhe. Kiristoostu dubbata iddoo kanatti akkuma anaaf Waaqayyo maal taane tokko taane isinillee tokko ta'a. Gaafsan Waaqayyo anaa maal kenne jedhe? Ulfinna naa kenne jedhe. Anis isiniif gaafa isin tokko taatan ulfinna isiniif kennaa jedhee dubbata Gooftaa Yesuus Kiristoos. Maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Ulfinna kana eenyutu kenna? Gooftaa Yesuus Waaqayyotu warra tokko ta'ani. Hadda obboleeyyan koo waldeenni baay'eetu jira. Maqaa baay'ee qabna. Gartuu jechuma Waaqayyo kana qabannee tokko ta'uu dadhabna. Sagalee Waaqayyo kanadha. Gooftaanis tokkichaadha. Amantiinis tokkichaadha. Inna cuuphaanis tokkichaadha. Afaan fedheen haa lallabamu
gooftaan tokkicha maqaa waaqayyo ulfaatee haa ta'u. Namni gooftaa Yesuus Kiristoositti amane hundinuu tokko ta'a jedha. Tokkicha maal irratti walii gala? Jecha waaqayyo irratti walii gala. Kanaaf obboleeyyan koo akkuma asirratti dubbatu maal godhuu qabna? Tokko ta'uu qabna. Tokko santu hin jirre. Eega tokko hin taane ulfinna hin argamu. Yesuus maqaan isaa ka eebbifame haa ta'u. Mee akkuma jirrutti mataa keenya qaqqabannee kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya Waaqa jiraataa si galateeffanna. Gooftaa bara baraa kan taate maqaa Yesuus Kiristoos sa'aatii kana hafuurri kee yommuu nu sagalee kee ilaallu, yommuu nu sagalee kee walii qoonnu, yommuu nu sagalee kee yaa Waaqayyo gooftaa koo walii dabarsu maqaa Yesuus Kiristootiin iddoo kanatti hafuurri qulqulluun argamee akka nu qarqaaru ati nu qarqaara. Yaa Waaqayyo maqaan kee maqaa maqoota irra caala. Maqaa namootaatii miti kan barbaannu. Maqaa kee barbaanna. Maqaan kee galmaan nama ga'a. Maqaa Yesuus Kiristootiin sa'aatii kana saba kana yoo sagalee kana dhagaan. Sa'aatii kana yaa Waaqayyo gooftaa koo saba kana aboodhaa madhee yoo jecha kee dabarsu hafuurri qulqulluun inni dhugaan inni gara jireenyaa nama geessu. Inni namatti dubbatu. Inni mogolee laame jajjabeessu. Maqaa Yesuus Kiristootiin sa'aatii kana haa darbu. Waaqayyo waan gootuuf ulfaadha. Maqaan kee lafarratti waaqarratti ka eebbifame haa ta'u. Ati nu waliin ta'i. Sabni kunis sagalee kana dhagaanii, sagalee kana hubatanii, sagalee kana caqasanii maqaa Yesuusitiin akka sagalee kanaatti tarkaanfatan isaan gargaara. Waan gootuuf ulfaadha. Yesuus gooftaadha. Irra deebi'ee jedha. Akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedha? Yohaannis Wangeela boqonnaa 17:22 irratti akkuma anaaf ati tokko ta'an. Akkuma ati anaaf maal kenne? Ulfina kenne. Gaafa isaan tokko ta'an anis isaaniif ulfina kenna. Ulfinni kun maalidha? Kan namarraa fudhatu miti. Namarraa fudhatamu miti. Ulfinni kun kan maalidha? Ka haga yeroo murtaa'eeti miti. Ulfinni kun kan maalidha? Gaafa nu isa san isa maal ta'e? Isa tokko nu godhe san, isa itti amanne san qabannee akka jecha isaatitti tarkaanfanne ulfinna kana hamma bara baraatitti, hamma mootummaa Waaqayyootitti qabannee deemna. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Bu'aan kana saba Waaqayyoo waan gaarii gaafa hojjenne wanti nu argannu ulfinna Waaqayyo irraa arganna. Ulfinna lafarraati. Kan lafaa kana maala kama lafaati. Kan Waaqayyo garuu kan bara baraatidha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ulfinna kana baanna. Ulfinna kana qabanna. Akkana jedha sagalee Waaqayyo. Phexros isa dura lakkoofsa 4:4 mee waliin ilaalla. Maqaa Yesuus Kiristoosin dubbisa akkana. Ani garuu 12 irraa dubbisa. Michoota koo jedha. Wanti akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yommuu isin irra bu'u waan takka ta'e hin beekne waan isinirra bu'e fakkaate isin hin dinqisiifachiisinaa. Kiristoos ulfinna isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchitaniif hammuma dhiphinna isaa keessaa hirmaatuu taatani isinis Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammaddanidha. Hafuurri ulfinnaa inni kan Waaqayyoo isinirra hin boqota. Garuu isin keessaa tokkoyyuu nama gumaa yookiis hattuu nama hamaa hojjate yookiis nama namatti darbee ta'e hin dhiphatin. Kiristaana ta'uu isaatiif yoo dhiphatte garuu hin yeellayin. Maqaa Kiristoosii waamattee isa hojjette sanaan Waaqayyoof ulfinna haa kennu jedha. Maqaa Waaqayyoof ulfaatee haa ta'u. Lakkoofsa 14 irratti akkana jedha. Maqaa Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammaddanidha. Hafuurri ulfinnaa inni kan Waaqayyoo isinirra hin boqotan.
Hafuurri ulfinnaa in kan Waaqayyoo. Maal yoo taatan maqaa Kiristoosiif jettanii yoo arrabsamtanii, maqaa Kiristoosiif jettanii yoo ari'atamtanii, maqaa Kiristoosiif jettanii yoo tuffatamtanii, maqaa Kiristoosiif jettanii yoo ija hamaan isin ilaalan, isin maal ta'aa jedhu warra gammaddanidha. Gaafsan maaltu ta'edha? Hafuurri Waaqayyoo jedha. Maqaan Gooftaa ulfaate haa ta'u. Hafuurri ulfinnaa inni kan Waaqayyoo isin irra hin boqotu. Waa'ee Kiristoosiif jettee yommuu ari'atamte, waa'ee Kiristoosiif jettee yommuu akka namaatitti hin ilaalamne, waa'ee Kiristoosiif jettee yommuu wallaalaa fakkaattu, waa'ee Kiristoosiif jettee yommuu akka namaa gadiititti yommuu ilaalamtu, ati nama Waaqayyoo, saba Waaqayyoo gammadi. Hafuura ulfinnaa Waaqayyoorraa argata. Hafuura salphinaatii miti. Hafuura tuffatamuutii miti. Hafuura gadi qabamuutii miti. Hafuura yookaan haala ol si fuudhee gadi buusuu miti. Akka fiinyaa. Hafuura ulfinnaa Waaqayyoorraa argata. Maal yoo taate waa'ee Kiristoosiif jettee yoo arrabsamte, waa'ee Kiristoosiif jettee yoo tuffatamte, waa'ee Kiristoosiif jettee yoo ajjeefamte, waa'ee Kiristoosiif jettee yoo ija hamaan ilaallamte, ati maal godhe? Gammadi. Galanni ulfinni isaa maal? Gammaduun sun maal akka ta'e beektu? Wanticha san beekteerta. Wanticha ari'atamtee beekteerta. Wanticha tuffatamtee beekteerta. Kanaaf eega beekte maal? Hin gammada, si gammachiisa. Waan gaarii hojjetteerta wantichi sun. Gaafa san ulfinnatu siif ta'a. Gaariin lafa kanarra hin jiru yaa saba Waaqayyo. Hemfiinna hin xaarra wanti ta'u fiigaa ol hundinuu gaarii miti. Gaariin garuu waan gaarii hojjetu. Gaariin garuu waan Waaqayyo namarraa eegu hojjetu. Akka jecha Waaqayyootitti deddeemu. Waaqayyoof abboomamu. Kaasii arrabsanii. Haa maqaan taane sii baasanii. Haa wantoota gargaraatiin si ilaalan. Ati maal gootaa jettu? Maqaa Waaqayyootiif jette hafuura jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaate asirratti akkana. Hafuura ulfinnaa inni kan Waaqayyoo isinirra hin boqotu. Kan Waaqayyoo hafuurri ulfinnaa kan Waaqayyoo inni isinirra hin boqotu. Nama hafuurri ulfinnaa hafuurri Waaqayyoo irra boqote maaltu ta'a? Waaqayyo sii kennee sitti hin gaabbu gaafa ati karaa isaa irra deemtu. Waaqayyo si shuumee si shaaru gaafa ati daandii isaa irra deemtu. Ulfinna kana hafuura ulfinnaa isa kan Waaqayyo siif kennaman. Isa eenyullee sirraa fudhatuu hin dandeenye. Isa eenyullee sitti aadee waa godhuu hin dandeenye. Waaqayyo hafuura kana isiniif haa laatu. Waa'ee Kiristoosiif jedhaa dhiphadhaa. Waa'ee Kiristoosiif jedhaa makaraan isinirra haa ga'u. Waa'ee Kiristoosiif jedhaa ari'atamaa. Hadha namoonni wantoota biyya lafaatiif bee ari'atamu. Wantoota boru darbuuf bee ari'atamu. Wantoota boru hafuuf bee wal jibbani. Gartuu waan san adda beekuun nu barbaachisa. Waa'ee Kiristoosiif jettanii yommuu ari'atamtan, yommuu tuffatamtan, yommuu jibbatamtan, yommuu akka namaa gadii tokkotti isin ilaalan isin gammada. Hafuurri ulfinnaa kan Waaqayyoo isinirra hin boqotu. Maali nakaan? Eenyutu situ gaafsa? Eenyutu maqaa kee kaasa gaafsa? Ulfinna hafuurri ulfinnaa kan Waaqayyo sirra boqotee jiru Waaqayyo si waliin jira. Waaqayyo si waliin ba'a. Waaqayyo si waliin gala. Waaqayyo iddoo ati rootetii goote hundumattuu Waaqayyo jira. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Wantoota baay'ee dhiphanna.
wantoota baay'eef tuffatamna wantoota baay'eef haqaariyatamna obboleen wantoota baay'eef hadda maqaan taane namaa laatan waan darbu waa'ee waaqayyootiin maqaan taane siif haa laatan dubbat Kiristoosin fayyisa jedhu jireenyi isa qofa jedhu jecha waaqayyoo irra dhaabot asiin illee yoo si qaban Yesuus jira jedhu keessi kee hin raafamin hin dhiphatin hin mo'omoo hin hollatin waaqayyo maal godhu waa'ee waaqayyootiif jettee yommuu ari'atamtu yommuu tuffatamtu yommuu akka namaatitti ilaalamtu ati garuu gammadi hafuurri waaqayyo hafuurri ulfinnaa kan waaqayyo maal godhu sirra boqota galanni ulfinni isaa haa ta'u gooftaa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u maaltu sii kenname hafuura ulfinnaa kan waaqayyootu sirra boqota ati nama ta'amu ati nama cadhisee jiraatu miti ati nama bara laakka'u miti ati nama yeroo waliin fiiguu miti ati jecha waaqayyoo dhageettee fidda ati sagalee waaqayyoo gaafa bee hafuurri waaqayyoo inni ulfinnaa sirra boqotu isa qaqasaa deemta isa waliin baatee galta isa eenyullee sirraa fudhatuu hin dandeenye shumshuratii hin qabne maqaan gooftaaf ulfaatee haa ta'u kanaaf ulfinna qabda gooftaa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u galanni ulfinni isaa haa ta'u obboleen koo waan gaarii namni waan gaarii hojjetu ulfinna argata ulfinna eenyurraa waaqayyo hafuura ulfinnaa kan waaqayyo maal godha gaafa inni sirra boqote bee akkuma gingilchaa bee waan hamaaf waan gaarii gargar waasee laata waan gara kee dhufuuf waan garas taa'ee quba si qabu hundumaa addaan si baasaasuma taa'ee maaliif hafuura ulfinnaatu sitti jira nama hafuura ulfinnaa irra jiru maaltu isa tuqa hafuurri waaqayyoo irra jiru maaltu isa tuqa waan ta'uuf deemu hundumaa isatti hima isa waliin qaaqa isa waliin gala isa waliin bu'a isa waliin adeema gooftaa galanni isaaf haa ta'u kanaaf yaa saba waaqayyoo ati gammadi gaafa waa'ee kiristoosiif jettee ari'atamu gaafa waa'ee kiristoosiif jettee tuffatamu gaafa waa'ee kiristoosiif jettee akka namaa gadiitti ilaala ati immoo maal goota gammad hin gaddin galanni ulfinni isaaf haa ta'u gaafa ati achi keessa gadditu maaltu ta'a beektaa siya cabatuun illee dhufe ati gammad maaliif akka tuffatam maaliif akka gadi qabam maaliif akka namaa gaditti ilaalam ati maal godh galanni siif haa ga'u jedhu waaqayyoo kenna maa mudaa takkaan qabdu gaarummaa waaqayyoo lallabde argamuu waaqayyoo lallabde araara waaqayyoo lallabde dhugaa waaqayyoo irra dhaabatte kanaaf maal taata gaafsan gammadi namoonni gargarii maal akka ta'u dhugaa waaqayyoo as kaanii waan biraa babbareechanii haasa'a suni karaa sin dabarsu obboleessa obboleetti suni galmaan sin ga'u obboleessa galmaan kasi ga'u as teettee dhugaan waaqayyoo kana waaqayyo anarraa kana barbaada waaqayyo tokko kennarraa kana barbaada murtiin taane hin dabarsu jecha waaqayyoo kana maa billaa sitti qaban Yesuus gooftaa maa wantoota gargaraa sitti lallaban Yesuus gooftaa isa jette sanitti immoo maal godhu gammadi gaafsan maaltu dha gonfoo ulfinnaatu si dhufa galanni ulfinni saafata kaayee nu sirraa fuudhuu hin dandeenye hafuurri waaqayyo hafuurri ulfinnaa kan waaqayyo sirra boqote uf qopheessuu qabna yeroo nu mijaa'e qofaa miti ka waaqeffannu yeroo nu mijaa'e qofaa miti waa'ee waaqayyo ka dubbannu yeroo nu mijaa'e qofaa miti waa'ee wangeelaa Yesuus nama fayyisa jennee ka jedhe haala mijoomne keessatti illee Yesuus si fayyisa jennee dubbatu qabna iddoo laallanneeti miti wangeela ka lallabnu iddoo hin laallatamin iddoo namaa mijaa'u miti namaa mijaa'u dhabaatus Yesuus nama fayyisa jenna garaagarummaan kenna kana gaafsan yoo duula sitti doolanillee ati hin raafamin ati hin dhiphatin
maal godhe gammade galanni ulfinni isaaf immoota malee Yesuus gooftaa akkana jedha Maatiyos Wangeela boqonnaa 5:16 maqaa Yesuus Kiristoos hin dubbisaa akkana namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqa irraa ulfinna akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifuu jedhe sababa anaaf seddutti hojiin kenna namoota afootti gaarii ta'e ifa ta'e mudhatuufi abbaan kenna isa anaafatti itti amannu isa anaafatti waaqeffannuufi maal argata ulfinna argatan waaqayyo beeboleen koo gaafa anaaf si waame anaaf si keessatti waaqayyo ulfinna argatan anaaf si keessatti immoo waaqayyo gaafa waan hin taane keessatti arge waaqayyo maal godha nutti gadda sababii namoonni waan gaarii nurraa arganiif sababii namoonni waan ifaan nurraa arganiif sababii namoonni waan dhugaa nurraa arganiif meelala yaa saba waaqayyo sababii namoonni nu biratti waan gaarii arganiif maaltu ta'a abbaa keenya biratti maaltu ta'a sababa kanaaf abbaan keenya sababa ati waan gaarii gooteef sababa ati waan gaarii hojjetteef sababa ati waan gaarii waan sirraa eegamu ifa taatee argamteef abbaa kee biratti maaltu jira sababa kanaaf abbaan kee ulfinna argatan waaqayyoon ani habatu waaqeffannu ulfinna argata of bira dabarree kabiraatiif taana obboleeyyan gooftaa galanni isaaf haa ta'u waaqayyo kanaaf nu waame ila namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqa irraa ulfinna akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedhe ifni keessan kanaaf sagalee waaqayyo isinii ifaa biyya lafaati jedhe ifni kenna immoo namootatti haa ifu namootatti gaarummaan kenna namootatti waan gaarii ta'e gaafsan maal godha hadhabee sagalee waaqayyo kire yookaa hin galle yookaa hin galchine baay'een kenna maqaa waaqayyo gaafa qabanne maqaa waaqayyo arrabsiisaa tennee olaallee jecha maaf nu keessatti ifni kenna namootaaf ifan taane namootaaf gaarii hin taane namootaaf waan qajeelaan dabarsine isa nu ittiin nagannu isa nu ittiin sobnu abbaan kennallee sababa kennaaf ulfinna argatuu dhabe gaafa garuu namoota afootti nu waan gaarii ta'an maaliif isarraa dhalanne kaa meetaa alaala ijoolleen foonii isin qabaattan yoo waan gaarii hin hojjenne taate yoo waan gaarii hin mudhifne taate abbaan ijoollee sanillee ulfinna hin argatu sababiin isaa ijoollee isaatu salphise gaafa ijoolleen immoo ol waan gaarii hojjette sababa ijoollee keetii ati ulfinna argatta obboleessa obboleetti maaf ijoollee isaatu waan gaarii ta'eef abbaa ebaluu jedhan miti abbaa ebaluutti dhufee jedhan maaf ilmatu gaarii waan ta'eef intala isaatu gaarii waan ta'eef waan gaarii waan hojjetteef jechuudha gaafa kaan immoo gaafa ilmaaf intalli kee waan gaarii hin hojjenne immoo namni maqaa kee dha'ullee hin jiru galanneef ulfinni waaqayyoof haa ta'u kanaafi namoota abootti waan gaarii yoo isin hojjettan ammallee kan qaaqaaru namni waan gaarii hojjete maal argata uf bira darbitee isa si erge isa si waame maqaan gooftaa qofa si keessatti maal ta'a ulfinna argata galanni ulfinni isaaf inni suwaame sun baantee ውስጥ ክብር ይገለጣል ከብራት kan kebra darbite ka isa si waame
gaafsan immoo maal isa si waan san saddeete hadda baay'inni kenna maqaa Waaqa gaddisiisaa hadda baay'inni kenna maqaa Waaqa bakka haga namoonni waldaa keessa yaa'an gaaniiran sababiin isaa gufuu taaneera sababiin isaa galannee ulfinni isaaf haa ta'u akka hin galle way ofiillee galaan jiru way isaanillee galchaan jiru gufuu taanee balbalateenneera gaafa garuu nu keessatti ulfinni Waaqayyo nu keessatti isin iwataa isin waan gaarii hojjedha isin waan Waaqayyo isin kenne galmaan gaa'elani Waaqayyo anaaf si keessatti maal ta'a ulfinni argata maqaa Waaqayyo ulfaatati galannee ulfinni isaaf haa ta'u ulfinna keetii miti Waaqayyoon ati waaqeffatu Waaqayyoon ati maqaa dhooftu Waaqayyoon ati sagaddu kun galannee ulfinni si keessatti sababa kan ulfinna argata sa'aatii kana namoonni baay'een yeroo kana waa'ee Kiristinnaa gaafiitti ta'e obboleen koo gaafiitti nan ta'in sagalee Waaqayyoo akkana jedha beektu namni nama ilaale namni namarra ija kaate abaarama haa ta'u namoonni jecha Waaqayyoo dhiisanii abbaa ilaaluun bu'aasiin qabu jechi Waaqayyoo maal jedha sagalee Waaqayyoo hadda maal nan dubbata sagalee Waaqayyoo hadda maal nan jedhaara jedhi ilaali abbaa ilaaluun namni nama laalee abaarama haa ta'u ija namarra kaate abaarama haa ta'u kanaaf ija keessan namarraa miti kakeettan ija keessan kamirraa miti kakaatan ija keessan sagalee Waaqayyoo irra kanaaf namoonni gufii ta'uu malan yes namoonni nama gufachiisuu malan yes Waaqayyo garuu sin gufachiisu sagaleen isaa garuu mudaan qabu sagaleen isaa garuu qulqulluudha galannee ulfinni isaaf haa ta'u gaafa isin namootaaf waan gaarii taatanii namootaaf ifa taatan namootaaf jireenya taatanii Waaqayyoon keessan isin keessa maal ta'eera sagalee Waaqayyoo ulfinna argatan galannee ulfinni isaaf haa ta'u sa'aatii kana keessa baay'een gaafii guddaa keessa galanii baay'een wantoota gargaraa keessa sanii gartuu Waaqayyo jira obboleessa koo sagalee Waaqayyo irra dhaabatu obboleetti koo sagalee Waaqayyo irra dhaabatu obboleen koo jechi Waaqayyo maal jedha irra dhaabatu isaan tarkaanfadhu atis ulfinna argatte inni si waames ulfinna argata maqaan gooftaa kan ulfaate inni duraa ulfinna qabu yes maaf maqaa Waaqaa gaddisi maaf maqaa Waaqaa gufuu taata kanaaf gaafa waan gaarii hojjette kasi waame sunillee si keessatti sababa kan kee ulfinna argata maqaa Waaqayyo ulfaate inni sadaffaadhaan Yesuus gooftaadha inni sadaffaa akkuma dheengatti dubbadhe tokkoffaa nama waan gaarii hojjeteef maaltu ta'a guddina ta'a ulfinna ta'a nagaatu ta'a jedha maqaa Waaqayyo ulfaate nageenniif ulfinnis guddinni kunis maal isin hin jedhe Yahudan jedhamu Yahudaa miti jedhamu hundumaaf Waaqayyo maal jedhe Waaqayyo hundumaaf qixxeedha Waaqayyo namaa miti Waaqayyo ebaluu miti Waaqayyo nama hin addaan hin qoodu jedhe galannee ulfinni isaaf haa ta'u kanaaf inni sadaffaa immoo kan waliin ilaallu amma kadhuma nama waan gaarii ta'e nama waan gaarii hojjeteef maaltu ta'a nagaatu ta'a manni isaa nagaa qaba ollaan isaa nagaa qaba biyyi isaa nagaa qaba waldaan isaa nagaa qaba nama waan gaarii hojjete manni isaa gaa'illi isaa maatiin isaa firri isaa biyyi isaa waldaan isaa iddoo hundumaa laayiniin isaa hidhatu hundumaa nagaa nagaa kana immoo nagaa biyya lafaatii miti obboleen koo biyya lafaa keessa nageenyi hin jiru sagalee Waaqayyoo akkana jedha nagaan isiniif laatu biyyi lafaa isiniif laatu nageenyi isiniif laatu immoo kan bara baraati maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u kanaaf nagaa እኔ የሰላም አምላክ እግዚአብሔር ነው ማንም የሰላም አምላክ እግዚአብሔር
nagaa waaqayyo namaa kennu eenyullee namaa kennuu hin danda'u. Nagaa waaqayyo kana waliin ilaalla. Maqaa waaqayyo ulfaate haa ta'u. Maal akka ta'e beektu? Gooftaa Yesuus Kiristoos bee waaqayyoon kenna waaqa nagaa. Maaltu ture jalqaba? Ilmi namaatiif waaqayyo gargar citan. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa ta'e otoo jiru foon uffatee garaacha keenyatti argama. Maal fiduuf? Nagaa fiduuf. Waan biraa fiduuf hin fidu. Nagaa. Maaltu ture gargar? Diinummaatu ture. Tokkon turre. Amma maal godhe? Tokko godhuuf garaacha keenyatti argama. Mee sagalee waaqayyoo Efesiyoon boqonnaa 2:14 haga 17 waliin ilaalla. Kiristoos nagaa kenna. Inni keenya diinummaa isaa jidduu ture diigee warra Yahudota hin ta'in Yahudotas lamaanuu tokko godheeraa jedha. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboomotaa fi toora seeraa san namoota irraa kaase. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkootitti waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatii diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtaniif isin warra dhiyoo turtaniif misraachoo nagaa maal godhe lallabee jedhe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabnaa jedha. Maqaa waaqayyo ulfaate haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufuun isaa maal fidee? Nagaa fide. Akkamitti nagaa fide? Foon uffatee garaacha keenyatti waaqa ta'ee otoo jiru jecha. Warra ibne waaqaaf nuu bichaa miti. Warroota filatame, warroota akka seeraatti filatamee lafa taa'eef, warroota hin filataminis isaan hunduma maal godhe? Walitti tokko godhe. Maqaa waaqayyo ulfaate haa ta'u. Kanaaf maal balleesse amma? Diinummaa balleesse. Obboleen koo iddoo nageenyi hin jirre diinummaa jira. Wayin diina ta'a. Iddoo nageenyi jiru immoo maqaa waaqayyo ulfaate haa ta'u. Diinummaan hin jiru, garaagarummaan hin jiru. Kanaaf nagaa kana eenyutu nuuf fide? Gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf fide. Maal ta'eef uf dabarsee anaaf isiniif jecha cubbuu keenyaaf jecha dabarsee fannoo irratti laata. Garbi hin jiru. Yahudaan hin jiru. Kunniin hundinuu hin jiru. Garaagarummaan hin jiru. Isaan hundinuu tokko godhe jedha. Hafuura tokkicha qaban. Hafuura waaqayyootu isaan keessa jira. Maqaa waaqayyo ulfaate haa ta'u. Isa gargar citee jedhee tokko godhe fidee maqaa waaqayyo ulfaate. Kanaaf nageenyi nu labsinu nagaa kana. Warri gooftaa qaban isa kana lallaban. Warri gooftaa waan isa kana dubbatan. Nageenyi waaqayyoon ala dhufuu hin danda'u. Nageenyi waaqayyo namaaf laatu immoo obboleen koo eenyullee namarraa fudhatuu hin danda'u. Nagaa waaqayyo namaaf laatu immoo gatii anaafati argannu miti. Gatii kana jedhamneen gooftaa Yesuus Kiristoos gara dhiiga uf dabarsee nu hadha dhaabannee isa waliin ijoollee isaa taane. Isa waliin warra waaqayyo waame taane. Isa waliin warra waaqayyo fu'aate taane. Isa waliin isin luboota mana waaqayyooti jedhee nu fu'aate. Maqaan gooftaa ulfaate haa ta'u. Kana nageenyi waan gargar jire tokko godhe jecha nagaa buusa. Maqaan waaqayyo ulfaate haa ta'u. Maal godhe gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti? Waan gaarii nama ta'ee foon uffatee garaacha keenya argame odoo waaqa
humna waaqummaa san qabu kana hundaa godhee maal godhe argisee nutti mul'ise. Hatta namoonni biyya lafaa kana keessatti እኔ ሰላም የሰላም አምላክ ነኝ ሰላም ሊያመጣ ነው እንደዚህ ነው አይመጣም። ሰላም የሚመጣው ራስ መጀመሪያ ሰላምን ያስመጣ ማብለ የተ ኢሰቤኩ መር ጋባ ኢሰቤት ጀቸ ከነረና ያመጣ ጀች ኩን ዮሲ ከሰ ጅራት ሎጀ ማልቱ አከታይ ቤቱ ጀች ኩን ንግዲኑ ተይራ ኤከሌ ክርስቲያን ነው ኤበሉ ክርስቲያና ኤበሉ ነማከናቲ ኤበሉ አከና ጀኔ ነምዲ ባይሽ ወደሜራ ኦበሌሰ ኦበሌቲ ጎይሽ ወደም ክርስትና የቱን ጅሬኝ አኩማሬፍ ማቴዎስ ወንጌል ከሰት ማለት ኤፍኒ ከሰን ካብር አረት ሃሙደት ጋርማን ከሰን ካብር አረት ሃሙደት ጋብሰ ማልታጀ ዋቀዮ ማልገር እሲን ከሰት ማልታ ሰበበ ከሰኒ ዋቀዮ ልፍና አርገታ ካናቪ ኢሳዋኒን ሃሶብ ኑሚቲ ነጋ ከብኝ إذا أفاني نجرّا نمتي كاس بس نجابني سجله وقت أيوم هايج أوف دبرسته لا تود نجابني خبرات الجراتو نجابني وفي سما وفي هتا وفي كجبا نجاويتم في الدوال تود مالك كتبتو وفي لينسو وفسما وقت أيوم أبو رسم كيسة سنهاواز نمني أروبا يبت يونا مسوم ما سوا أنا مصدابة إسنا وان بايا سرون جندا ميتي غارو أف ما سوا واق أيو هفورا كنا كيسا إلا ورّا سجلة واق أيو قبتن ورّا وانجيل قبتن ورّا مكاكي قبتن يدمن مكاك يسوس كابور كل راحت أب هفورا سوا هفورا إكتن أف نجدن أف ما سوا وما تكلم إلا مكنا ما يجرى سجلة واق أيو بوليان كومتو هم فرديني ست فرد ماي هين صوبني قام صوب دماني نما أنا ما يسندابد صوبا قام صوب دينو صوب دا أوف ما صوب دا قام نما فرد دلي سيما فرد ما كان أبجد كان أبي سجلة واق أيو ماي أبوام برباد ياجو يس كفتم يس أرياتم وايد وقاتي جد يس نما قدي كمان وايد وقاتي جد كم تكلم ما كانوا غازي لا تجرى واقعي كان غازي لا تجرى واقعي أركتا وايد نجا وجدة أرياتم بس بوكايس وانتو ده غرغراستاي غازر مال تولا نجا نبيد لفازي كنده واقعي في ديسي كن نجين يأكلت الفملة حاسون الأب نجين يأكلت الفملة إكدي بازون الأب نجين يكادوه أوف دبر سني كنو يوم دبر ستيكن دماري واق إرهابتي سواني واق جتشواك أيو مالين وفتا يسوس كريستوس أوف دبر سيكن غابسن مالتك كبراتي بجرينة حتى أنا بجرينة حتى إسني بجرينة حتى تكو كنا بجرينة قالني أبو الفنسافات مالي وروتا وامن وروتا بلماني غراغرو منجو مكا واق أيو الفاتحة واق أيو أنا أتي واق أفن نجيني واق أيو كان أقلبي بوفتا يسوس كريستوس أكنا بودي جنة دبان آتيس أكاس بودي يسم جرا سكريوان آتيس نجا كنا فيدي داندي كنا رديمي يسم جرا نجا فيدو يتلو بونكي لمرة يودربه بوفتا فرتي مالتا بوتو ما واق أيو قلتا قالني أبو الفنسافات واق أيو بوفتا يسوس كريستوس إدول فيناتا يوايكي أبكيتي بيك يقعدتكم حتى نجا في الورة دين ما كفيدو تجعل هتني ولا هلك والداك يسا دين ما كأموت
kun eebalu, sun eebalu, isin eebalu. Ati maaltu jajiinsi gadi? Hojiin kee eebaluun jaji eebalu akkana jedhii miti hojiin kee. Hojiin kee kan itti waamamte maal godhi? Wangeela lallabi, wangeela dhugaa, wangeela nagaa, wangeela jaalalaa, wangeela nama ceessu. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kan akkasirraa barbaadu malee cadhiftee wantoota hin taane walitti qabaa deemu. Filiphos boqonnaa lamarratti gooftaa Yesuus Kiristoos maal ta'e? Odoo jabaa ta'ee jiru, odoo waaqa ta'ee jiru. Maal ta'e? Gadi deebise. Maal godhu? Hundumaa odoo godhuu danda'u, odoo hundaa godhuu danda'u akka bakka nama gaditti ta'e. Waaqayyoon waaqa ta'ee jiru iyyuu akkas ta'ee deddeebi. Ati immoo isa gatii malee nagaan, isa odoo waan qabalee nagaan gara jireenyaa dhufte maal ta'uuf siif ta'a? Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maal godhe jedha sagaleen Waaqayyo ilaa. Lakkoofsa 9 irratti wantoonni inni ta'e baay'eedha. Irra na qaqqabdanii boqonnaa 2 yoo cadhiftanii dubbiftan Filiphosiin jecha lakkoofsa kanaaf Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabee jira. Ati gad deebita, ati gad jetta, ati waa hundumaa Waaqayyo jettee gad jetta. Waaqayyo immoo maal godhe? Gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa ta'ee odoo jiru, waaqa ta'ee odoo jiru, hundumaa gadi deebi. Waaqayyo immoo maal godhe? Hundumaa caalaa isa maal godhe? Ol godhe. Atillee akka akkas taatu Waaqayyo. Atillee akka daandii irra deemtu Waaqayyo. Akka barbaanne haasa'uu hin dandeenye. Nama amansiisuu hin dandeenye. Garuu bu'aan hin baasu. Bu'aa kan hin baasu bileeku. Jecha Waaqayyo irra dhaabadha. Sagalee Waaqayyo maaltu nagaa buusa? Yoo namni lamaa wal dhabe maal yoo godhe nageenyi ta'a? Jechi Waaqayyo maal jedha? Waan biraa yoo gootee miti, yoo waan gaarii goote nageenyi ta'a. Wanti gaariin sun immoo ala hin jiru, sagalee Waaqayyo keessa jira. Wanta sagalee Waaqayyo keessa si baasu takka illee qabdu jette. Kanaaf teettee yoo ilaalte sagalee Waaqayyo hafuura qulqulluu waliin taate waan hafuurri qulqulluun sitti dubbatu goota. Ebaluun waan jaalatu, ebaluu hiriyaa kiyya waan ta'e, ebaluu gosa kana waan ta'e, ebaluu sanyii kana waan ta'e jettee wanti ati facalaastu wayitu galma hin ga'u, ugurus hin ga'u. Maqaan gooftaa kan ulfaate. Galma ka ga'u garuu teettee hafuura qulqulluu keetiin Waaqayyo kee waliin kadhattee hafuura qulqulluun geggeeffamte achiin booda maal goota? Akka sagalee Waaqayyo irra dhaabattee nagaa jechi Waaqaa kana akka jecha Waaqaa tuffatan, ari'atan, kamiyyuu gadi ta'e, uuma feet illee ta'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Gaafsan maal argatan? Guddina. Gaafsan maal argatan? Ulfinna argatan. Gaafa nagaa oduu nagaa hin uumin ulfinni hin jiru, guddinni illee hin jiru. Kijiba. Yesuus maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 5 haga 6 akkana jedha. Mana tokko yommuu lixan duraan dursitanii nagaa mana kanaaf haa ta'u jedha. Achi ilmi nagaa yoo jiraate nagaa keessan isa irra hin boqata. Kanaan achi nageenyi keessan isiniif deebi'a. Ajab, maqaan Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. Namni nagaa facaasu, namni nagaa labsu, nagaa argata. Nagaa mana kanaaf haa ta'u yoo jettan ilmi nagaa mana san keessa waan jiruuf nagaa keessan isinii deebisa. Meelattanii namuma si dha'uuf deemu wayii nageenyi Waaqayyoo siif haa ta'u. Namuma kalee hundaan dhaabatees ilaala akkamitti akkana naan jedha.
nagaa jettee namni tokko yoo sibira lixee haga sibira lixee booda mataan isaan dhukkuba. Inni ka eegu ka biraati, inni ka yaade ka biraati, inni ka ilaalu ka biraati. Maqaa Waaqayyoo golfaate ati garuu nagaa labsi. Nama nagaa qabatee deemu abaarsoo dhufa, nama nagaa qabatee deemu diinummaa dhufa jedheen deebu sagalee Waaqayyo. Nagaa siif haa ta'u yoo jette nagaa gaafa afaan kee keessaa bahe atis nagaa arga. Manni kees nagaa arga. Jireenyi kees nagaa arga. Sagalee Waaqayyo ofirratti raajii dubbata. Nageenyi jira. Odoo ajjeefamaaru, odoo ari'atamaaru, odoo dhamaaru, nageenyi Waaqayyoon bira jira saba keenya. Odoo wanti tokkollee odoo Waaqayyoo hin beekne wanti tokkollee uummata keenya irratti raawwatu. Garuutu nu maal godhuu qabna? Nageenyi Waaqayyoon bira jennee mudhii keenya hidhannee isatti iyyanna. Waaqayyo namaa miti gaa, Waaqayyo anaa miti, Waaqayyo sii miti, Waaqayyo Waaqa araaraati. Maal godhe reef? Isa diina ture, isa Waaqaaf ilmi namaa biyyi lafaa gargar baate uf maal godhe? Aarsaa godhe Waaqa ta'ee odoo jiru foon uffatee garaacha keenya argamee warra gargaraallee tokko godhe hunduma isaanii walitti dachaasee Waaqayyo kana waan waaqeffannu abdii qabna. Lafa keenya irratti nageenye, biyya keenya irratti nageenye, isa seexanni nutti dubbatu dhageenye, isa biyyi lafaa sitti dubbatu dhageenye. Nageenyi Waaqayyoon biraa dhufa, nama biraa hin dhufu. Gaafa Waaqayyoon biraa dhufe eenyullee dhaamsuu hin danda'u. Harkan kennannu, hin dhaabannu. Ila akkana jedha. Jecha kana dubbisee sagantaa goofixa. Isaayyaas boqonnaa 11:6 dubbisa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos maalidhaa kun wanti inni jedhu iddoo nageenyi jiru jedha. Yommus jedha 6:11 yommus yayyiin ilmoolee hoolaa jidduu hin jiraatan. Qeerransis ilmoolee re'eetti jidduu hin ciisa. Jabbiiniif leenci saabilli wal wajjin hin bobba'u. Mucaan xinnoonis isaan hin tiksa. Sawwaa fi amekeetiin wal wajjin hin sooratu. Jiboonniif ilmooleen amekeetis wal bira hin ciisu. Leencis akka qotiyyoo cidii hin nyaata. Mucaan harma hodhu boolla maraataa biru boolla marate bira hin taphata. Inni harmee bu'us harka isaa mannee butiin keessa hin kaa'u. Tulluu koo isa qulqullaa irrattis nama kan miidhu yookiis waa kan balleessu hin jiru. Akkasuma galaanni bishaaniin guutu lafti beekumsa Waaqayyootiin hin guutaa. Yommus hiddi isee akka fajjitti sabaaf hin dhaabata. Sabni lafa irraa isa hin barbaadata. Iddoo inni boqotus ulfinna qabeessa hin ta'a. Yeroo sanitti gooftichi si'a lammaffaa harka isaa diriirsee saba isaa warra biyya Asooriitii, biyya Gibxiitii, biyya Faxiroosiitii, biyya Kuushiitii, biyya Elmootii, biyya Shemereetii, biyya Hameetii, biyya Daarii Galaanaatitti hafan hin furaa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaatu. Amma asirratti wantoota lamaan, wantoota gargaraa, wantoota faallaa gaaf tokko sagalee kana miti sagalee biraa maal jedhee dubbadhe Waaqayyo yoo waan haaraa godhan yayyii foolonni wal waliin nyaatanii wal waliin ta'an akkuma sani iddoo nageenyi jiru kanatu jira. Ilaalchaanii miti obboleen kun, dubbiinii miti obboleen kun, haasawuunii miti obboleen kun. Waaqayyo nagaa yoo iddoo Waaqayyo irraa nageenyi yoo argamu maaltu ta'a?
maali beektu kun hundinuu uumaa waaqayyooti waaqayyotu ka gargara godhellee waaqayyo nagaa yoo uume immoo warri diina ta'an waliin nyaatanii jedhu warri wal jibban wal jaalatanii jedhu warri maqaa hamaa walii baasan immoo maqaa gaarii tokkummaa qabanii jedhu galanni abalfinni isaaf haa ta'u waaqayyo hafuura kana nuuf haa kennu waaqayyo hafuura kana nu keessatti haa hojjetu mee koottaa nummaan amma warra sagalee kana dhagaaru soba keessaa baanee hameetii keessaa baanee dubbii gargaraa keessaa baanee gara jecha waaqayyoo dhumna maal argatu waan gaarii argatu amiin hujii gaarii namni hojjete maal argata nagaa argatu guddina argatu ulfinna argatu maal godhu qabna hujii gaarii hujiin gaariin kun obboleen koo baabilii kanaan alan jiru as keessa jira homaa nama si gorsu wayiitu hin barbaadin sagalee waaqayyoo gorsan sagalee waaqayyoo karara nama dhaabu sagalee waaqayyoo namni si argite haalataa kee ilaalee dubbatu mala sagalee waaqayyoo garuu sagalee waaqayyoo kuni qilee yoo ta'e qilee sin jedhu namni maaltu na dhibee jedha maaltu na galchee jedha maaf odoo qaaquu dhabaadhee waan baay'ee jedha garutu kuni qileedhaatti naqin kuni karaa qajeelaatti deemu kuni ulfina kootitti argamaa deemu kana keessatti ulfinni koo hin jiru dhaaban waaqayyo hafuura kana sirratti haa dhangalaasu galanni ulfinni isaaf haa ta'u kan namni nama xaaqurra kan waaqayyo nama dubbate wayya maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u Yesus galanni isaaf haa ta'u kabiraammoo Yohaannis boqonnaa 4:27 dubbifadha Yesus maqaan isaa ka eebbifaman ka kana hundaa godhu isa kana hundaa kan ulaatu waaqayyo waan waaqayyo nurraa eegu gaafa goone saba koo ila mana keenya keessatti maatii keenya keessatti waldaa keenya keessatti community keenya keessatti biyya keenya keessatti ulfinna eenyullee sirraan fudhan guddina eenyullee sirraan fudhan nagaa eenyullee sirraan fudhan argat maqaa waaqayyo ka ulfaate hujii miishoo keetii maal jechuu barbaadeeti hujii gaarii hojjete gaafa hujii gaarii hojjete namni namatti meetii miti sagalee waaqayyoo maal jedha jechi waaqayyoo maal jedha maal godhu qaba akkamitti tarkaanfachuu danda'a waan gaafii sitti ta'e qofa gaafii dhiyeessini gara jecha waaqayyoo deebii kee ka hiiku waaqayyo jira gaafii saba keenyaa ka hiiku waaqayyo jira galanni ulfinni isaaf haa ta'u.